guyyaa takka jaarsi isii doyna kun dhukkubsatee mana ciisuu eegale. Sani jaarsa kun dhukkubni isaa itti jabaatee isii kophaa dhiisee du'e. Jaartiin isaatillee inni du'uu isaatiif hedduu gaddite ture. Eegi jaarsi kun du'e amata takka ta'e eegas booda. Sani gurbaan ganda san jiraatu tokko du'a jaarsa isii dhagee. Intalli tun kophaa isii akka jiraatu yeroo beeke. Isii tana fuudhuudhaaf manguddoo itti ergate. Isiin illee xiqqishoo itti yaada yeroo naa kannaa jettee manguddoo isaatiin. Intalti tun waa'ee gurbaa kanaa gaggaafachuu eegalte. Gurbaan kun nama akkaan amala bareedaa qabuu fi akkasumatti illee akka amalli isaa bareedaa ta'etti bifni isaatis akka bareedaa ta'e ni beekte. Akka reefu isiniin jeetti intalti tun nama rabbiin sammuudhaa fi imaana kenneef dubbii tana itti yaaddee akkasitti qeebalte. Aroosni jara lamaan kanaatis nagayaan gaggeessame. Yeroo san ollaan isaaniitii fi warri aroosa san irratti hirmaate hundinuu jara lamaan kanaaf du'aayii ni godhan. Guyyaatti aanu gurbaan kun ganamaan ka'eetii karaa magaalaa gabbee. Isaa deemutti jiru karaa irratti abbaan qabeenyaa tokko ni ameen. Gurbaan kun beekumsa mana ijaaruu ni qaba ture. Abbaan qabeenyaa kun mana tokko ijaaruu ture. Akkasitti akka isaaf dalagu abbaan qabeenyaa kun gaafateen gurbaa kana. Gurbaan kun illee carraa kana itti fayyadamee akkasitti dalagaa eegale. Garuu gurbaa kana yaada tokkootiitu keessa deddeemu ture. Jaartii isaa tamanatti dhiisisee yaadu ture. Sababiinuu ganama yeroo manarraa bahu mana isaanii waan nyaata waan tokkollee hin turre. Innillee waan takkallee dilana ammaa hin nyaanne. Akkasitti aduun guyyaa sanii ni dhiite. Gurbaan kun illee hojii isaa ni fixate. Abbaan qabeenyaa sanillee mindaa dalagaa isaa kannee fi akkasitti adda bahan. Gurbaan kun karaa magaalaa deemee manaaf waan barbaachisu hunda bitee karaa mana isaatti gale. Jaartiin isaatillee akkasitti gizee argituun hedduu gammadde ture. Isiinis meeshaa isarraa fuutee waan nyaatan godhuu eegalte. Mana isii san keessatti eega nyaanni godhame yeroo dheeraa tahee jira. Sababni nuu jaarsi isii duraanii isa waan du'ina ta'eef. Yeroo nyaanni bilchaate isaan lamaanuu akkasitti ta'aniiti wajji nyaatan. Nyaata isaanii eega fixatan booda rabbi isaanii galatoonfatanii akkasitti wajji haasoo eegalan. Innillee jaartii seenaa tana guutuu isii YouTube irratti argachuu ni dandeessan. Akkasumatti illee seenaan babbareeduun akkana akka isin hin dabarreef peejii TikTokaa kiyya kana follow godha.